Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa ethio bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin bakkuma beekamu immoo baankota qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio bilaak maarket .com biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo hin dhagenne nagaa waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanii isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga namaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif karaa ethio bilaak maarketiin illee ta'e karaa baankiitiin daldala fakkeenyaaf karaa ethio bilaak maarketiin daldalatti kennan sanaan hin dabale moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Yoo dabalees dabaleen jedha, yoo hir'ises hir'ise jedhee dubbadha jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyyoota tokko yoo jiraattani salphumatti argachuu hin dandeessu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkuma jedhe immoo baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaatiin qabadhee dhufe. Guyyaa kalee immoo xiqqoo ani namni jenne hin hojjenne. Borummoo baankii biraan qabadhee dhufa jechuudha. Baankii qaqqajareen baankii biraa qabadhee dhufa jechuudha. Salphumatti jechuudha. Baankii qaqqajareen dhufaa jechuudha. Amma guyyaarraa akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaatti. Guyyaarraa baankii daldala Itoophiyaatti yoo ergattan fakkeenyaaf biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattani biriin keessan meeqa akka isinii ta'u baruun hin danda'ama jechuudha. Gabaabumatti baruun hin danda'ama. Akkasuma karaa ethio bilaak maarketiin immoo kanan jechuu barbaadu dhaabbataa miti jechuudha. Ethio bilaak maarket guyyaatti yeroo 5-6 jijjiiramuu danda'a. Utuma isaan online irra jiraniyyuu hin jijjiirama yookaan hin qannasa yookaan hin dabalaa jechuudha. Garaagarummaa qaban kan ganamaa fi kan guyyaa kan galgala fakkaata miti akka baankii miti jechuudha. Baankiin dhaabbataadha. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokkorree turuu danda'a jechuudha. Yookaan otoo hin dabalin yookaan otoo hin qannasinii jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa isaanii kana jechuudha. Garaagarummaa guddaatu gidduu isaanii jira jechuudha. Baankii fi ethio bilaak maarket gidduu jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota ani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Ooman rihaada, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan diinaara, Paawundi starlingii, Yuuroo, Swiss baankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaataniin qabadhee dhufe jechuudha. Karaa ethio bilaak maarketiin karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi starlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 6 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jechaadha. Ethio bilaak maarket immoo guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Erga barri haaraan kun seenee qannasaa jira jechuudha. Guyyaa har'aarree qannasee jira jechuudha. Salphumatti amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 85 fi saantiima 13 jechuudha. Xiqqoo qannasee jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 51 fi saantiima 60 jechuudha. Kan ittaanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 34 fi saantiima 49. Akkasuma Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 fi birrii 7 fi saantiima 57. Kiristaanoo Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 24 fi saantiima 40. Ooman rihaalli tokko karaa ethio bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachan birrii 400 fi birrii 81 fi saantiima 47. Kan ittaanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa ethio bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachan birrii 50 fi saantiima 41. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 41 fi saantiima 28. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethio bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiima
6 akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa baankiitiin jechaadha birrii 40 fi saantiba 40 birrii Saawudii torbee darbirree kanumaa jechuudha. Birrii Saawudii kanumaa jechuudha hin daballeesin kanneen karaa baankiitiin jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaatiin torbee darbirree dubbadheen ture jechuudha. Qabadheen dhufe kanumaa jechuudha. Birrii 40 fi saantiba 40 jechuudha karaa baankiitiin jechaadha. Birrii Saawudii yookaan riyaalii Saawudii jechaadha. Kanachaan kuweet dinaarri tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 600 fi birrii 2 fi saantiba 56 birriin kuweet qannasee jira jechuudha. Dubbachuu fi baay'ee qannasee birriin kuweet illee jechaadha. Kanachaan baareen dinaarri tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 91 fi saantiba 22 chaayinaa yoowwaaniin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 26 fi saantiba 50 joordaan dinaarri tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 61 fi saantiba 15 paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 50 fi saantiba 70 akkasuma paawundi sterlingiin karaa baankiitiin jechaadha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 38 yuuroon tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 16 fi saantiba 82 akkasuma yuuroon karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 76 fi saantiba 50 Kanittaan Iswiis Biraankiidha. Iswiis Biraankiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 33 fi saantiba 57 koronaan tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 20 fi saantiba 14 Kanittaan Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 30 Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 91 Kanittaan Yemen rihaalli tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 77 Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 58 fi saantiba 62 Kanittaan Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 2 fi saantiba 05 Kanittaan Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu akkasuma karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee akkuma jedhan jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee paawundoota keessaa waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Birriin Beerut akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeniiti jechuudha. Birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu birriin biyya sanii yookaan paawundiin Beerutii birrii Itoophiyaati gadi jechuudha. Kanaafuu isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Paawundii biyya sanii osoo hin taane jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Aynaan maqaa isaanii hin dhayin baay'eedha. Doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irraa baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee turoota keessaa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 85 fi saantiba 13 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu yookaan herreeggattu jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeet yoo ergattan warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 51 fi saantiba 60 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Dinaarri guddaadha. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee daldaltoota keenyatti waan ta'eef
Dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerutu yookaan Libneen immoo biriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin beerutu yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akkuma jedhe akka birii Yemen akka birii Paakistaan. Birri tokkichi biyya sanii birri tokkichi Itoophiyaa hin guutu. Birri Itoophiyaatii gadii jechuudha. Kanaafuu isinillee akkuma jedhe doolaarii fudhattu. Doolaarota keessaa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan assaabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon korraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.